Go qaroodha beessi Abrahaam Dureessa hojii eegaluuf qormaata siyaasisaa fudhachuu ka'ee galee kibxata ture. Jimaatarraa garuu sa'aatiin ergatti barfate booda qormaatarraa dhorkamuu isaan aarii fi gaddaan ibiddaan of gubee of ajjeeseera. Hiriyaan isaa mooraa tokko keessa waliin jiraatu Xaasoo Habtaamu guyyaa sana waan uumame akkanaan BBC'f ibsa. አንድ ግድ ከተከራየን ወደ 5 ዓመት አካባቢ ይሆናል የህግ ፈተናውን ስላለበት ዝግጅት ሲያደርግ አናፊኒ ሞራ ቶኮ ኬሰ ክሬፈኔ erga jiraachuu eegalle gara waggaa 5 ta'eera qormaata kibxata eegalame kana roobiif kamisa yeroo haasofni gammachuumaan qoramaa ture waan itti qophaa'eef jimaata ganama garuu xiqqoo waan barfateef ariitiin koodii qormaataa isaa utuu hin qabatiin ba'e mooraa kiiloo 6 FB yeroo ga'u seenee koodii koon dagadde na qortuu jennaan lakki manatti deebi'iitii fidii koottuu jedhaniin kiiloo 6 gara manaa Shiroo Meedaa jirutti deebi'e. Shiroo Meedaatti yeroo taaksii irraa bu'u gara manaa ga'uuf daandiin dheeraa caccabaa wayiirra deemuu qaba ture. Mana ga'ee koodii isaa fudhatee yeroo yuunivarsiitiitti deebi'utti sa'aatiin hanga tokko deemeera. Qormaatni hin dhumne barattoonnis jiru turani. Yoo xiqqaate gara daqiiqaa 20tu hafee jira naan jedhee ture. Hanga danda'etti ani qaroo dhabeessadha safarri koos fagoodha sa'aatii jirtuun wal geessisee hojjechuu nan danda'a jedhee ibsuufis yaalus hin danda'amu jedhanii didaniin. Mooraa sana keessaa bu'aa gangalatee namoota aangoo olaanaarra jiran biroo haasofsiisus hin milkoofneefi. Naannoo sa'aatii 3:00 yookaan 4 irratti mana yeroo dhufu qormaata har'aa maaliif hin qoramneen yommuun jedhuuni haasa'uu hin feene hin bu'aa hin aara kuni carraa koosa dhumaadha qaroo dhabeessi yoo hin baranne hin milkaa'u jechaa ture. Sana booda galgala naannoo sa'aatii 4tti kutaa isaa cufatee nuti boqochaa jiraa jennee yaannee turre inni garuu gaazii ofitti naqee ibidda qabsiise. Sana booda yeroo ibiddichi argamu namni hunduu balbala keessaan cufate sana cabsanii galuun ibiddicha dhaamsuun danda'amus isa miidhee ture. Ibiddichi qaama isaa guutuu gubee miidhee waan tureef sanbata ganama naannoo sa'aatii 3:00 lubbuun isaa darbitee jechuudha. Kan inni qofaa jiraatu haadhi warraan isaa ulfa turte. Fulbaana keessa da'umsaaf gara Maqalee deemtee turte sababa lola tureen daandiin waan cufameef dhufuu hin dandeenye. Kanaaf qofaa jiraata. መምጣት አልቻለችም ማለት ነው ለዚህ ነው ብቻውን እየኖረ ያለው Qondaaltonni qormaata qoran Abrahaam qormaatarraa dhorkuu isaanii karaa seeraan akkamiin ilaalama jennee gaaffii gaafanneef hoogganaan waldaa qaroo dhabeeyyii Itoophiyaa Obbo Wasan Alamuu yaada dhuunfaa isaanii nuuf qoodaniiru. ይሄ ግን ያው ህግን ካለማወቅ የመነጨ ነው የሚል ሐሳብ ያለኝ ምክንያቱም የናካግዳት kuni seera beekuu dhiisuurraa waan ka'edha ilaalcha jedhuun qaba. Sababni isaa waliigalteen seeraa qaama miidhamtootaaf haalli mijeeffamuu qabaa jedha. Haala mijeessuu jechuun sa'aatii sirreessuu, iddoo sirreessuu ta'uu danda'a. Yookiin ammoo koodii malee akka qoramu eeyyamuu ta'uu danda'a. Mucaan kun guyyoota 3 darbaniif qoramaa ture. Koodii qormaata isaas fidatee dhufaa ture. Kana beeku namni qormaata kennu namuma tokko ture jedhee yaada. Anis qormaata kana qoramee waanan tureef akkasuma ta'a. Dabalataan ammoo nama kaaniif daqiiqaan 30 yoo kenname qaroo dhabeeyyiif daqiiqaan 30 kennamuu hin qabu. Kun ifatti dogoggoradha. Qaamni qormaata kana adeemsisu wantoota kana mijeessuu qaba ture. Akka biyyaattis qaama hundaa kan ilaallatudha. Sababiin isaa seera yeroo murru qaama miidhamtoota of keessatti hin qabatu. Daqiiqaa 30 barfachuun nama kaaniif heeyyamaadha. Qaroo dhabeeyyiif garuu sa'aatiin dabalataa akka barbaachisu kaa'amuu dhabuun isaayyuu dogoggoradha. Qormaatichi Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa Ikoonomiksii keessatti kenname yuunivarsiitichi garuu dhimmi kun nan ilaallatu jedheera. Abbaa qormaatichaa akka ta'e ejeensiin qormaataa boritti nu beellame akkuma arganneen dhiyeessina.